بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر. أبلوان أبليتوان الدنيا قوتو رجرتنو كيستي مسلموني نانو قدنا جمار رترقمتن مسلمتوني أروميا رترقمتن مسلمتوني أكا إثيوبيا ترقمتنو مسلمتوني أكا الدنيا قوتو ترقمتن هندي baga guyyaa iida al-adhaa guyyaa raatiin rabbi singahe baga gammachuu guyyaa hadhaa utuu biyya addunyaa keessa jirtanu iidii kana rabbi isinirra fide jennee isin eebbifna. Isinis gammachuu guyyaa iida al-adhaa kana gammachuu dhugaa gammachuu akka islaamaatti qooda rabbiin ummata islaamaa qoode kana gammachuu guddaadhaan dabarfachuu qabdan jechuu ergaa isinii dabarsaa. Gammachuun guyyaa hadhaa kuni gammachuun muslimaa ergaa jajjabaa of keessaa qaba. Ergaan inni jabaa of keessaa qabu ummata walitti ijaaruu of keessaa qaba. Guyyaa hadhaa muslimoonni walitti bahanii walitti dhufanii kan torban waliin argin kan baatii keessaa waliin argin kana mata dheeraa waliin argin guyyaa hadhaa walitti dhufee iida jedhee walitti bahee wal argee amata keessaa wal dubbisee wal gammadee wajjiniin seera amantaasaa eeggatee salaatee wal gagammadee inni yeroo dheeraa walirraa ture wal argee wal gammadee jedha jechuudha. Inni kuni iida waggaa keessaa walitti bahuun kun ergaa jabaatu keessa jira. Ummata islaamaa walitti ijaaruutu keessa jira. Walitti baasuutu keessa jira. Wal agarsiisuutu keessa jira. Isa kanarraa maaltu fudhatama? Ummata islaamaa wal jaallachiisuutu keessa jira. Walitti waamanii akkuma ergaan jajjabaan amantii islaamaa keessa jiru bifa guyyaa keessa yeroo 5 muslima walitti waamee wal agarsiisee wal jaallachiisee xiqqaan guddaa haya'ee guddaan immoo xiqqaadhaaf rahmata godhee akkasitti guyyaa keessa muslimni wal arguu kanaan ijaarsa cimaa amantaan islaamaa ergaa dabarsaa jira. Akkuma sanatti torban keessa walitti waamee ummata muslimaa kana wal agarsiisuu keessa jira. Walitti ijaarsa guddaatu ergaa amantii islaamaa keessa jira. Bifa immoo waggaadhaan jedhanii akka addunyaa guutuutti ardii arafaa irratti muslima walitti waamee walitti ijaaree wal agarsiisee akkasitti gartanii muslimoonni akka amantaa islaamaatti waan guddaatu guyyaa sana keessa geggeeffama. Ergaa cimaatu ammas keessa jira. Walitti ijaaruu keessa jira. Wal agarsiisuutu keessa jira. Ammas kennama guyyaa biraa hin jirretu guyyaa sana keessa jira. Akkuma sana addunyaan guutuun ardii arafaa sanarra dhaabbachuu qofa otoo hin tahin bakka jiru hundatti iida jedhanii walitti bahanii daa'ima ofii qabatanii ijoollee ofii baniina wabanaat dhiiraa fi dubra qabatanii hangafaa fi quxisuun tokko kan hin hafne ijoolleef namni guddaan kan hin hafne qabaataa fi dhabaan kan hin hafne iida jedhanii walitti bahanii salaatanii wajjiniin shaa'ira islaamaa waan jedhamu tokko mul'isuutu keessa jira. Egaa iida bareedaa akkasii gammachuu bareedaa of keessaa qabu akkasii kana baga rabbeetu isin biyya duniyaa jirtanuu ittiin isin gahe jennee isin gammachiifna. Hin gammaddammoo hin gadditu. Guyyaan hadhaa guyyaa gammachuuti. Gammachuun cimaan isinii dabarsinu tokkoffaa beetasaba keessan keessatti mana keessatti namni ergasii gammachuu irraa hin mul'anne gammaduu qaba.
maatii ofii gammachiisuu qaba. Tokkoffaan abbaan manaa gammachuu isaa mul'isuu qaba. Ilmoo isaatii fi warra isaatii fi beetasaba wajjin jiraatu hundatti gammachuu isaa mul'isuu qaba. Haati manaas gammachuu ofii mul'isuu qabdi. Ilmaan illee gammachuu ofii mul'isuu qaba. Akkasuma ollaa fi ollaan gammachuu ofii walitti mul'isanii haala gaariidhaan ergaan guddaatu jira. Guyyaa akka Iidal Adhaa kana rakkataa ofiitii namni qabu qooda waan walii baasutu jira. Ergaan amantii Islaamaa keessatti cimaan guyyaa har'aa kana keessa jiru qooda walii kennuutu jira. Qooda sana namni isuma ergasii fayyadamaa jiru guyyaa har'aa ollaan baay'ee gammada, baay'ee nashaaxa. Namni rakkataan ijoolleen hin gammaddi, gammachuu cimaa mul'ifatti, walii qoodanii wal waamanii wajjin nyaatanii, isa kaan ofii nyaatanii, isa kaan immoo obboleessaa kennanii, isa kaan wajjin nyaatanii akkasitti wal gammachiisu seera kana amantii Islaamaatu qaba. Amantii Islaamaa akkanatti ijaaree kanaafi ollaa wajjin gammachuu keessan mul'isuu isa rakkataa fi isa qanani'aa jechuu laaluu odoo hin ta'in hundumarratti diriirsanii bal'isanii guyyaa har'aa fuulli muslima addunyaarra jiru baay'ee ifa kan kee qofti akka hin dukkanoofne jechuu ergaa sii dabarsina. Obboleewwan kiyya, obboleettawwan kiyya rakkoo garaagaraa laaltee gammachuu kee guyyaa addunyaan guutuun akka aalamal islaamitti gammadu ati gadduu hin qabdu. Sa'aatii ittiin biyya duniyaa kuni hin deemti waan ta'eef gammachuu kee mul'iftee guddinyaa qabdu wajjin akkasuma ollaa keetii wajjin gammachuu kee mul'isuu qabda jechuu isinii dabarsina. Ergaa insha Allahu ta'ala nama akkasuma jiraatee ergaa walii dabarsu Rabbi nu haa godhu. Miidiyaa keenya miidiyaa barakaa kanas miidiyaa akka addunyaatti bal'ate ergaa gurguddaa akkuma dabarsaaru ummata islaamaatiif ergaa dabarsaaru baay'ee miidiyaa hawaasaati, miidiyaa ummata bal'aati, hordofaati, waliifis dabarsaa jechuu akka miidiyaa barakaattis ergaa isinii dabarsina. Ergaan gammachuu qofa hin dabarsu miidiyaan barakaa ilmi illee namaaf dabarsa. Qooda garaagaraa waa hedduu qaba. Asirratti dubbadhee bal'isee guyyaa iidaa kana jechuuf odoo hin ta'in waan hedduu isiniif dabarsa. Gammachuu isin biraan gaha, ilmi isin biraan gaha, qooda garaagaraa danuu qaba waan ta'eef isa kanas nu hordofaa isiniin jenna. Nagaan gammachuun jiraadhaa jechuu isinii dhaamna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.